meeshaawwan kwalitii baay'ee tokko kwalitii ta'ee akkasuma rakabootii Dubaay rakabootii Saawudii asumaan daawwadhaa ilaalaan isiniin jedhaan inshallah gatii isaas illee kan isinitti mutaa asumaanuu viidiyoo kana keessatti waan ajaa'ibee wayiin isinitti himaa viidiyoo kana hanga xumuraa ilaalaa laayikii godhaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh kabajamtoota hordoftoota Saalihaa YouTube jirra jirtuu nagaa keessanii fayyumaa alhamdulillah an nagaa fayyaa kootii sinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa sin haa taasisu egaa maashaallah tabaarakallah meeshaawwan kun baay'ee tokko babbareeda rakabootii kana hanga yoona namni na ajajate hin jiru garuu obboleettii kiyya tokko dheengaddaa Arabiyaa Majlisii wajjin ajajattee biteefiin jira hanga Arabiyaa Majlisii si ba'uttiif ashagee lafa kaayetiin jira gaafan meeshaa si gaggeessuun viidiyoo isaa irraa siniif hojjedha jechuudha inshallah namoonni barbaadan immoo asumaanuu namoonni achi fiduu wayyamoo biyyaa bituu wayyamoo ettanuu asumaan gatii isaa isinitti himaa wal madaalchifachuu dandeessu jechuudha rakabootiin kun sadarkaa qabaa illuqqa'uu maaliin ta'u jedhama malee kan keessaa luluqqa'ullee jira jechuudha namni isinitti gurguru sun amanamaa ta'ee kun akkas jedhee yoo isinitti gurgure malee hundi tokko miti asuma taa'ee bakka kana taa'eeyyuu kan amma ta'e malkii inni warqaammaa dimmiqqa jedhu suni keessaa akka ta'e wayii kan ta'u jira akkasi rakaboo gatiin isaa qaaliidha illuqqa'uu yoomuu waan ta'uu akkasuma namoonni tokko meeshaa yoomuu waan taane maal cimaa jedha jechuudha wallahi namni tolchee keessatti meeshaan jechuudha ilmi namaayyuu waa ta'a yeroo keessa bifti isaanii qayyaramaa mitiiree injijjiiramaa kufee cabuu jira duutu jira meeshaa nam tolcheen immoo akkam waan taane meeshaa cimaa bareedaa jedhama jechuudha yeroo baay'ee kana ittiin fudhadhu hanga ta'e wayyaa qabasa jedhanu malee meeshaan kamiyyuu meeshaa elektirooniksiis haa ta'u meeshaan kamiyyuu tokkoffaa akka itti fayyadama abbaatii namni fakkeenyaaf ilmuma namaa kan akkaataa yoo of qabee nagaadhuma fayyaa bareedduu sitaa garuu yoo of gatee akkuma sana bifti isaallee fayyaan isaallee dadhabaa dhufa jechuudha yeroo keessa meeshaan kamis akkasii yoo seeraan qabatanii namaaf ta'a yommuu akka hin taane itti fayyadamanii akkuma sana ta'a jechuudha akkasii viidiyoo kana keessatti jalqaba seensa irratti isinitti hima wantiin jedhee abbaa suuqii kanaatu waan itti meeroonni rakabootii obboleettii keenyaa bituu dhaqu jechuudha Saaliyaa jedhee anti si wayyaa fikkoo naan jedhe maaliif jetteen jedheen dheengadda namichi tokko rakabootii kana na biraa bituu dhufee waan inni godhe naan jedhe maal godheen jedheen rakabootii bareedaa keessaa bareedaa jedhamu rakabootiidhuma Dubaay Saawudii kanneen jechuudha miinaa kennii jedhee naan irra qaaliin keessaa irra gaariin hanga 25,000 rakabootiiwwan kanneen kun jechuudha anna kunuunsa kana gatiin isaa birrii 25,000 jedheen itti agarsiise jedhe ishi jedhee suuraa kaasee viidiyoo godhee galbahee jedhe gaafa guyyaa lammaffaa dhufee rakabooticha naa kenni jedhee viidiyoodhaan itti bilbilee haadha manaa isaa taate obboleettii isaa haadha manaa natti fakkaatti gaalaa akka inni jedhetti viidiyoodhaan itti bilbilee kun rakabootii kana jedhee itti agarsiisee rakabootichi isa kana gatiin isaa birrii 30,000 jedheen isa 25,000 jedhame jechuudha gatiin isaa birrii 30,000 rakabootichi immoo kana fakkaata jedhee viidiyoon itti agarsiisaa haasa'eenii maal godhee qodaa biraa dabalatee fudhatee birrii isa baala suuqiidhaa kaffalamu birrii 30,000 geessisee kunoolaa birrii 30,000tti kennaan jira jedhee viidiyoon agarsiisaa itti kenne jechuudha isa suuqiitti achuma inni suuqii isaa hojii isaatii qodaa biraa dabalatee fudhateera inseetti kenne birrii harkaa fuudhe achi ka'ee maal godhee silkii sana cufee ka'ee fidi qinnaashii fidi waan hanga 20,000 jedhee isa kana dhiisii jedhee subhaanallah birrii irraa deebifatee jechuudha waa isa 20,000 bitee fuudhee jechuudha meeqa shawwadamte obboleettiin keenya kun as biratti birrii 10,000 fayyaa rakabootii irratti asabaa kamee kanaa mannaa asumaanuu sarbisiiwwan kanneen kun baay'ee tokko bareedaa
birriin sabrii 6,000 sadan kun akkanatti jechuudha. Isa zaaguu miti maalii miti isa mee tokko bareedaadha jechuudha. Gatiin isaas madaalawaadha namoonni barbaadan. Akkasii kan ittaanee jiru kun immoo birrii 4,000 namoonni barbaadan bitachuu dandeessuun isiniin jedha. As biratti jechuudha obboleettiin birrii 10,000 nyaatamte. Kana mannaa galtayyuu bitachuu siidhaa wayya. Yoo akkam danate birrii 2,000 caalan dabalu yoo akkam dabalee jedhame yookiin immoo achiyyuu fidattee dhufuu siidhaa wayyaa. Wallaahi ajaa'iba yookiin ikkoo sun abbaa manaa ta'aa isiin garuu manuma ofiitiif akka sana cinqamtii keessatti dhiirri kun meeshaa kana dhimman qabanu jarri birriidhuma caatii kiisitti baadhatanii deemuu barbaadu malee meeshaan mana keessaa jiran dhibu tokko jira hundaa miti. Kan immoo dubartiidhaa achi manaa dhimmee waan gaarii waan bareedaa barbaadu yoollee namni biteetti keesse kan gammadee nama harkaa fuudhu. Gariin immoo akkas meeshaa nama bichisiisuuf ayyoo siin jette arrabsee maal jedhee silkii irraa cufee oodeenii jedha jechuudha. Inni akkasii of eeggadhaa jarri akkasii jechuudha. Isin bittanumaa ofii keessa achi giidoo keessan fixxanii umurii keessan fixxanii waa meeqattanii mana koo hidhaartanii meeshaa amma kana yoo waan feetan abbaa feetan bichisiifattan maal rakkoo qaba. Jarri akkasii of eeggadhaa uuma biraarratti of eeggadhaa. Hundi namaa tokko miti. Amma inni kaan kiisiidhaayyuutti dabalee bita mana kootiif jedhee. Inni kaan immoo maal godha qodaan boo birrii qabee taa'u malee namaan jedhu jechuudha jarri dhiiraa. Akkasii as biratti birrii 10,000 qodaa biraalleetu butee haa ta'u birriitti dhuma kiisiitti baatee birrii caatii baatee ittiin bashabbashuuf malee waa biraatiif miti. Akkasii kun yoo na baay'ee tokko nyaata maartii obboleettiiwwan koo of eeggadhaa. Wallaahi yoo nama amanamaa hin qabne dhiisaa birrii keessan fudhadhaa galaa. Achiin gaafa dhuftan waan qaqqabdan bitattanii waan dadhabdan dhiistanii. Yoo immoo maatiin hundas miti hundis dhugaan waan namaan godhu hundis immoo nama na barabbaru jechuudha. Garii wallaalumaaf fi gariin immoo beekaatii. Akkasii isinuu ni beektu amala abbaa manaa keessanis amala maatii keessanis hin gowwoomina. Bakka baay'eetti jechuudha alan qodaa bituu dhaqu wallaahi alan firiijii kana TV kana maal meeshaalee tokko jalqaba fayyaroon bituu dhaqu tun dambanyaan horatiin. Yeroon suuraa kaasu akkan ijoollee biyya alaatti erguudha jedhuun beeku miti meeqaan sii barreessinu faturaan saala barreeffamu jechuudha. Fakkeenyaaf yoon 25,000 bitee 30,000 sii barreessinu 5 keessiif ta'u naan jedhu lakkii bu'aan nama akkasiitiin maal argachuuf reenaan jedhu lakkii gatiin biteef koomishinii naa kaffaluu baqqaansa akkasii inni quun ta'uun kanamaa siyaadhan jedhaan. Wallaahi amma erganii dambanyaa koo ta'anii sirriitti na baranii jarris dhiisan malee garuu kun hammanni immoo siif qannasne naan jedhu ansanuma iyyuu fi kootiin fudhadhu jechuudha. Haqiiqaa qodaan ittiin biteetan kanan isinitti himu. Amma namoonni baay'een abbaa manaa obboleessayyuu yoo ta'e maatiyyuu yoo ta'e akkas fayyadama manarratti nu barreessi jedhu ati akkam maal fayyadamuuf ree tola ergamtaa naan jedhan. Wallaahi maaliifi barameera bakka beekamaa ta'eera. Macheem isin ala nama sana ergattan obboleessa keessanis haa ta'u maatiis haa ta'u abbaa manaas haa ta'u callumettaniin ergitan kan taaksii kan maleettanii warra buustanii erguun keessaniin oolu garuu dabalata isa kana irraa isinitti qabatu jechuudha. Oobii cate 5,000 akkuma namicha ammaa 10,000 sanaa gadi qodaa tokko irratti isinirratti hin qabatan. Akkasii namoonni tokko kana ilaaltanii meeshaadhuma hin taane waan isinii bitu fa'i isinitti fakkaata. Namni inni biraan inni isinitti himuuf inni isinitti himu yeroo adda ta'u waan meeshaa kwaalitiin isaa gadi bu'aa fa'i isinii bitu kan isinitti fakkaatu fa'i jijjiirtu jechuudha. Ana rabbiin na beekaa namni adda akka barbaadanitti yaaduu dandeessu. Rakabootiiwwan kanneen kun illee gatii madaalawaadha yoo bitachuu barbaadan jechuudha. 4,000 gadi jechuudha gatiinsaa. Isiin kun fa'i xiqqoodha gatiinsaas illee xiqqoodha. 2,000 wa'ii. Akkasii inshallah hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura.